Godina Baaleetti jiraattonni aanaa Agaarfaa fi Gaasaraa qaama hidhatee nagaa isaanii booressaa jiruuf hiriira ba'uun karaa nagaatti waamaniiru. Hirmaattonni hiriira kanaa dhaadannoowwan waliif awwaannee imimmaan harmee haa qoorsinu, waamicha ulfinnaa hafuun salphina kanneen jedhanii fi kanneen biroo dhageessisuun waamicha nagaa dhiyeessaniiru. Misoomillee nagaa keessa jira, barumsillee nagaa keessa jira, hojiin nageenya keessa jira. Wanni nagaa olii gartanii hin jiru. Kanaaf uummanni keenya karaa nagaatitti deebi'ee warri muka jiru sunillee nagaa kana gartanii waan kana argeet karaa nagaatiin galee nagaa ofiitti deebi'eet waan gartanii nagaa ofiitiin haa jiraatu waan barbaannuuf isaaniifillee waamsa goona jechuudha. Maaliif Oromoon Oromoo ajjeesuun qaanyi, Oromoon Oromoo loluun qaanyi. Kanaaf karaa nagaatiin akka isaan galan waamsa isaanii goona. Tokkummaa uumuudhaan nageenya isaa akka har'a beekanatti eeggachuu qaba. Warra bosona jiru kanaaf immoo bakka jiru irraa dhufee mootummaatti harka kennatee uummatatti makamuu qaba. Nageenya uumuu qaba. Nagaaf dhiifama gaafatee as deebuu qaba, uummata bal'aa kanatti deebuu qaba. Waamicha nagaa kanarratti abbootii gadaa, abbootii amantaa, haadholii siinqee fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. Nageenyi bu'uura jiruuf jireenyaati kan jedhan qaamoleen hawaasaa kunniin hidhannoodhaan rakkoon hiikamu kan waan hin jirreef qaamni hidhatee bosona jiru daandii nagaa fi araaraatti akka deebi'u kan gaafatanii. Ilmi salphinnaa yoo muka keessa deemee haadha miidhaa akka malee irraan ga'u, obboleettii garaa isaatii baate miidhaa akka malee yoo irraan ga'u, biyyattii ilma nama tokkoo fuudhanii kuma meeqa yoo nama gaafatan. Birriin gaafatan ta'een nuti ta Oromooti, ilmi miidhaan ka'een nuti ka Oromooti, intalti sun ta'een nuti ta Oromooti. Dhiibbaan akka malee gahuun irra hin jiraatu, biyyattitu miidhama, nutu miidhama. Uummanni Oromoo bakkoota adda addaatitti ajjeefamaa jira, butamee horii gaafatamaa jira, ammallee ukkaanfamee bakki inni bu'ee dhabamaa jira. Ka kana godhaa jiru ammoo Oromoodha. Oromoon kana godhuun uummata Oromoo biratti badii akka ta'e, yakka akka ta'e kana wal hubachiisuudhaaf walitti baanee ammallee ammoo warri Oromoo keessaa dhalatee Oromoo ta'ee ala bahee bosona seenee ilma Oromoo amma darara'aa jiru karaa nagaatiin dhufee karaa abbootii gadaatii fi sheekota biyyaatiif haadholii siinqeetitti akka harka kennatuu fi waamicha kana godhuudhaaf baanee jechuudha. Gabaasni kan kominikeeshinii godina Baaleeti.